harmee koo bira ta'e boochee gadditee na hawwallattee biyyee natti dachaaftee garaanarraa kutattee reenfi koo galuudhaaf silaa salaajaa galaa guyyaa inni galus silaa matumaan beekuu harmee koo na jajjabeessaa lammiin koo biyya keessaa jedheen dhaamsa dhaammadhaa. Postii of goonuu gaafa kaariidhaan waan baay'een ofitti qayyarree fi tariidhaan suura kaanee postii of goonuu keessi keenya waan madaa hin qabne keessi keenya waan yaaddoo hin qabne baay'eetti ni fakkaanne jechuudha. Achi jirti biyya alaa jirti nuun jedhu lafa iddoo mijateef jirti nuun jedhu garuu madaa keenya eenyutti baafnee ni mannu hooqa keenya eenyutti baafnee ni mannu. Ofii koorratti hin beekan ofii koorratti hin beeka jireenya ofii koorratti hin beeka akka nama jireenyaadhaan akka nama qimamii yookiin immoo waan tokko tumee bulleessee gingilchuutti jireenyaadhaan tumee na bulleesseedha dhugaan. Nagaan nagaarra caalu nagaan waaqayyoo waaqaa jiraataa bakkaaf kallattii iddoo isin jirtan hunduma keessatti isinidhaaf habayyatu hordoftoota Qiddoo YouTube jedhu jalatti kan argamtan hunduma keessaniif akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa kooti galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Fuulli koo natti dhidhiitaa'eetu jira maaliif yoo jettanii wanti dhaga'amaa jiru wanti argamaa jiru waan abdii nama kutachiisu waan baay'ee jechuudha. Baanii karaatti hafuu harmee ishii nama gaggeessite imimmaan ishii xaragachaa gidiraaf rakkinni biraa nu baasee imimmaan ishii xaragattee miixuun dhalli koo maal keessa jirte laataa nyaatteetti moo dhugdeetti moo hin nyaanne laata hin dhunne laata jettee ishii yaaddooftu biraa baanee jechuutti otoo isa kaanne biran ga'iin osoo isa yaanne biran ga'iin karaatti yeroo afamu baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee mana kan hin jedhamne jechuudha. Obboleetti keenya masiidha natti fakkaatina ani baay'ee waa'ee fi hin qabu waan hin arginu hordofuudhaafi waaqayyoo beekaadha. Waan tokko tokko jedhee yeroo hin gallakkisullee bakkee waa'ee fiignoo yeroo nuti kofittee galgala yeroo boqonnaa kootii achi ala bayinaanii alarraan goreen ilaala jechuudha. Kanallee yaaddanii akkasiin subscribe like naa gootan nan barbaada jechuudha. Kanadha akkasitti nani hojii hojjechaa jira jechuudha. Haa ta'uyyuu malee baay'ee natti dhagahame baay'ee jechuudha. Inni kaan doorsifamaa inni kaan ari'amaa inni kaan abaaramaa inni kaan iddoo ciisaa hin qabu inni kaan lafa rafaa hin qabu inni kaan nyaatee garaa hin qabu inni kaan yaaddoon haadha inni kaan yaaddoon obboleessaa ajjeese. Nuti mee gaafa biyya ormaa keessa jiraannu gaafa suura kaanee postii of goonuu gaafa kaariidhaan waan baay'een ofitti qayyarree fi tariidhaan suura kaanee postii of goonuu keessi keenya waan madaa hin qabne keessi keenya waan yaaddoo hin qabne baay'eetti ni fakkaanne jechuudha. Achi jirti biyya alaa jirti nuun jedhu lafa iddoo mijateef jirti nuun jedhu garuu madaa keenya eenyutti baafnee ni mannu hooqa keenya eenyutti baafnee ni mannu. Ofii koorratti hin beekan ofii koorratti hin beeka jireenya ofii koorratti hin beeka akka nama jireenyaadhaan akka nama qimamii yookiin immoo waan tokko tumee bulleessee gingilchuutti jireenyaadhaan tumee na bulleesseedha dhugaan isiniin jedha. Waan baay'ee argeera jechuudha. Waan baay'ee argeera haadhas argaan jira keessumaan jiraachaa jira. Baay'ee natti dhagahamaa jira dhugaa waaqaa baay'ee jechuudha. Baay'ee mana kan hin jedhamne dhugaa waaqayyoo inni haadha biratti du'anii fi inni haadha irraa gargar ba'anii du'an tokko miti.
Ishinis yookiin yeroo dhukkubsatanii biyya ormaa keessatti du'an otoo naadha bira jiraadhee mina fayyaa. Osoo naadha bira jiraadhee mee kadhadhaa. Osoo naadha bira jiraadhee mee animee furmaata akkanaan argadhaa. Osoo naadha bira jiraadhee mee lubbuun koo nan darbitu jenna jechuudha. An argeera waan ta'eef hospitaala ciisee biyya ormaa keessatti. Innaa akka waan haati waaqaan taatee na gargaartee na fayyistu natti fakkaata ture yeroo sana jechuudha. Innaa osoo haadha koo akkas naa goote walla qabdee gadi na qabdee osoo haadha kootii dhukkuba kanayyuu meen argume yeroo jedhantu jiranna akkasitti yeroo lubbuun obboloota keenya karaatti darbu yeroo reeffi isaanii galuudhaaf namni irratti wal nyaatee waa beeqa ta'u baay'ee namatti dhaga'ama dhugaa waaqayyo. Ani baay'ee natti dhaga'ama baay'ee jechuudha. Samoora kana immoo baay'ee dhaga'ama maaliif akka ta'e hin beekan. Baay'ee dhaga'amaa jira jechuudha. Baay'ee amma dhagaliin jedhamee dhaga'amaa jira. Baay'ee dubbatamaa jira jechuudha. Asirraa kun biyya ormaa keessatti ijoolleen baay'ee dhumaa jiru. Baay'ee rakkachaa jiru. Obboloota koof eeggannoo guddaa. Obboloota koo gonfamina obboloota koo maaliin jedhiinaa bakka. Yoo ta'u baate gara biyya keenyaa galla dhugaa waaqaan siniin jedhe gara biyya keenyaa galla bakka. Yoo kadhannillee guyyaa tokko keessaa guyyaa tokko waaqayyoon yaadata waan ta'eef jechuudha. Ana baay'ee natti dhaga'ame dhugaa waaqayyo. Asiif achi ilaalee hundumaa madaalee kaayyoo koo boruudhaaf jedhee biyyaa bahee rakkoof gidiraa gola haadha hormaa hundumaa danda'ee ifannaaf carrafkannaa hojii halkaniif guyyaa beelaaf dheebuu yaaddoo maatii yaaddoo harmee koo ishii ji'a 9 garaatti na baattee na guddistee beelaaf dheebuu koo hin jaalanne sanas achumatti dhiisee chawu dhala koo nagaan naqii taa ta'u jettee natti dhaammattee harmeen koo imimmaan shii xaxxaragachaa achi na biraa deebitee anis harmee koo jedhi nagaan taa'ii kadhannaa keetiin na wajjiniin ta'ii jedhee dhaamsa koo dhaammadhee imala koo gara biyya hormaa biyya lammiif qoomoon biyya warri afaan koo hin beekne hin jirre dhaqee yeroodhaaf bitaanatti ta'ee na dhiphisee jechas malas wallaaluyyuu guyyaa waan hin dabarsine hin qabu hundinuu darbee afaanis baradhee hojii koos hojjechuu yeroon itti eegalee qormaata qabdi biyyi hormaa fayyaan hin jiru a'aa jechaa mudhii kiyya hidhachaa ganama yoon ka'u galgala yoon rafu a'aa jechaa kaayyoon biyyaa ba'eef hunduma isaa danda'ee hojii koo soon hojjedhu akkas naa ta'uu didee dadhabbii natti taatee har'aan galaa laataa boruun ba'aa laataa dhaqee harmee koo argaa laataa abbee koos obboleettii koos osuman jedhu osuma garaan koo na raafamu yaaddoon maatii koo dheebuun maatii koo jaalalli maatii koo keessa koo osuma gubuu anis a'aa koo baadhee osuman biyya hormaa keessa asiif achi ol bahee gadi bu'ee olla waamuu ganna waamuu sana fidii kana godhinaan jedhu dadhabbiin koo silaa matumaa isaaniin galuu anis ergan biyyaa bahee jedheen ammas obsa koo itti fufee osuman hojjedhu osuman dadhabuu osuman boohuu osuman hundumaa danda'uu har'a gahee lubbuun koo kinoona dabartee harmee koo ishii gaafa sana boohaa gaddaa watwaataa nagaan dhaqe dhala koo jettee dhaamsa natti dhaammatte osuma ijji koo hin argiin addunyaa kanarraa boqodhee isa iyyuu osoo harmee koo bira ta'e boochee gadditee na hawwaallattee biyyee natti dachaaftee garaanarraa kutattee reenfi koo galuudhaaf silaa salaajaa galaa guyyaa inni galus silaa matumaan beekuu
armee koo na jajjabeessaa lammiin koo biyya keessaa jedheen dhaamsa dhaammadha. Maaliif guyyaan koo kan gabaabbateef tasumayyuu hin beeku faarfachaan ture. Anis abbaa kooti sanas haa ta'uu kana karaa dhugaa isa ta'e Iyyesuuseen qaba biyyi lafaa darabaadha jedhamee akkuma dubbatamu biyyi lafaa anaaf darabaadha. Deemeera gara abbaa koo isa dhugaa armee kootti garuu dhaamsadheen qabu waanan jedhee itti madhes hin qabu. Namni gaafaa lubbuun nama keessaa darbu wanta tokko tasumaa dubbachuu hin dagatu. Yoon dubbadhesi dhaammadhesi akkas jettee biyya lafaarraa darbite jedhee eenyu sitti masi. Armee koo yaadeessee ishii ji'a 9 garaatti na baattee hundumaa na wajjin hin dandeesse. Obsa siif haa laatuun siin jedha anis dhalli kee ishiin deesse. Armee koo naaf jiraadhu guddaan si jaaladha si kabaja ture si arguufis dheebuu guddaan qaba ture si argachuuf garuu guyyaan du'a koo in gabaabbatte. Biyyi lafaa fuggoo garagalchitee ola deemaa kichuu akka kootii lafarraa dhabamsiistee kaayyoof murtoo milkaa'ina yaade hundumaa na hanqisiiste. Haa ta'uyyuu malee deemeera gara abbaa dhugaa mirga waaqayyoo koo nagaa naaf ta'a siniin jedha ani mucaan keessan kan deessanii guddistan obboloota koo hin gaddiinaa siniin jedha. Biyya hormaa yoo taateyyuu kan itti lubbuun koo darbe hin gaddiyya deesse koo ishiin adeesse